lakkoofsa hidhamtoota sanaan qophaa'ee dhufe gartuun viidiyoo waraabdullee qophii jabaa qabu turanii jedhani. Mee namoota Girmaa waliinan ture anis nama shira inni hojjete jireenya koo gaaga'eeraa jedhan kan yeroo ammaa baqatanii biyyaa ba'an keessaa nama tokko isiniin dhiyeessa. Injiinar Girmaa Xurunee eenyu? Maqaan kiyya Kadir Sa'iid jedhama. Wanti nuti irratti dubbachuu barbaanne waa'ee Girmaa Xurunaa darsuu yookaan Abdii Xurunaa darsuu nama jedhamu. Oromiyaa keessatti namoonni baay'een ni beekani. Teessoon isaa naannoo Gullallee Finfinnee keessa jiraata. Namni kun jechuun nama uummata Oromoo hedduu irratti miidhaa guddaa deemsisaa jiru keessaa isa tokko. Garuu namoonni baay'een gurbaan kun karaan inni ittiin nama dhiyaatuun sabboonaa fakkaateetumaan uummata Oromoo hedduu dhiyaatee wanta ati rakkoo ati qabdu irratti qaawwaa ati rakkoo qabduun san sii cufeetumaan karaa harka lafa jalaatiin karaa ati hin beekne miidhaa sirratti nama adeemsisu iftoomina yookaan karaa ifa ta'e tokkoon nama rakkoo namarra geessuu miti harka lafa jalaatiin kan inni rakkoo namarraan gahu. Kanaaf namoonni rakkoon irra gahe keessa an qaama tokko waggaa tokko dura Finfinneetti hidhamee ture namni qabsiise isa. Kanallee jechuun waa'ee isaa osoo hin beekin dura walitti dhiyeenya guddaa uumnee turre itti dhiyaadhee ture. Kana erga itti dhiyaadhee booda waa'ee isaa erga beekeen booda yeroo irraa fagaadhee isarra qabsaa'uu eegalutti akeekkachiisa tokkoof lama erga na kennee booda akeekkachiisa san sodaadhaaf an duubatti hin deebine. Hojii ani hojjedhu kana irratti illee yeroo duraan an hojii sirboota qabsoo yeroo an hojjedhutti illee bakka nama na gargaaru fakkaatee na dhiyaataa ture. Faallaa kiyya ta'ee argamuu eegalee achi booda irra qabsaa'uu eegalee jennaan dhimma inni yookaan namoota inni rakkoo irraan gahu. Namoota baay'ee ammoo yoo fudhanneetiin jenne weellistoonni biyya keessa jiraatan baay'een isaanii rakkoo maallaqaa qabaachuu danda'anii waan isaan dalaguu hin dandeenye san dalasiisee fi waan isaan godhuu hin dandeenye san namoota baay'ee uummata Oromoo achi biyya keessa jiran waan ati godhachuu hin dandeenye san si godhuu danda'a. Qaawwa kan keessan si cufuu danda'a. Horiillee nama qabu karama kamiin iyyuu si bituu nama danda'u jechuudha. Kanaaf karaa kanaan qaawwa si cufee ta'e karaa kanaan dabarsee nama silaatu jechuun inni namoota akka biyya keessaa baqatanii deema hunda nama inni godhe namoota beeku nama tokko lama kan beeku jira. Kanaaf yeroo san akka qabamee mana hidhaa irraa hamba'een biyya kana keessaa baafadhu yookaan immoo sirra murtaa'a nama naan jedhe keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf nama kana irraa namni Oromoo hundinuu cufti kennaa beeknee waggaa tokko oli waa'een isaa kan haasawamaa ture odoo irraa of eeganii iddoo waan namatti tolu. Gara xumuraa irratti nama kam caalaayyuu kan yeroo dheeraaf Injiinar Girmaa Xurunee beektu. Yeroo dheeraaf itti siqeenyaan kan waliin hojjechaa turte. Hojii waliin hojjenne hedduu qabnaa kan jettu. Eenyu caalaa waa'ee isaa ragaa ba'uu kan dandeessu nama tokko dubbiseetan jira. Seenaa kitaaba tokko ba'uu malu gabaabsitee yoo naa himtu maqaa ishee ibsuun naa jalqabdi. Tole maqaan koo Asfaa Addunyaan jedhama. Haalli irratti haasa'uuf har'a dhufee fi waa'ee abdii yookiin Girmaa Xurunaa namooti hedduun abdiidhaan isa beeku Oromiyaa keessatti waa'ee isaa irratti haasa'uu dhufee abdii waliin kan nuyi wal beeknu bara 2011 irratti wal beekna waa'ee dhimma qeerroo kanarratti wal barree bara yeroo Oromiyaa keessatti isaan biiroo Finfinnee irratti banatanii jalqabuu fedhan bara sanaa kaanee wal beekna abdii waliin. Kan dhimma qeerroo irratti wal beekna waliinis hojjetaa turre waa'ee dhimma qeerroo irratti hiriyoonni koo hedduun kan irraa dheensanii yeroo inni ji'a ja'a hidhamee meeshaa hedduu waliin dokumentoota hedduu waliin qabamee ji'a ja'a duwwaa akkamitti hidhamee ba'a jedhanii irraa dheensanii an sanarratti irree dhibba maaliif yeroo dheeraan waliin hojjedhe hiriyoota koo sana duran waliin hojjetaa ture waan ta'eef irraa baqachuu hin dandeenye dokumentii hedduu waliin qabna isa duukaa an kanin dhibbatti irraa cite afoosha sanarratti anis akka Oromoota warra hidhamanii mana hidhaa jiranii kanaan ta'an ture sila akkuma carraan irraa hafe malee sanarraa gaafa inni baqa nanamani tamanii irraan cite
gaafa irraa citu maaliif citte ati immoo jedhee maaliif baddee jedhee bilbila natti bilbila lakkoofsa koon jijjiirradhee hamma na hordofuutti ga'ee mana jijjiirranne dhokachuu hin dandeenye isa jala maaliif inni waan hedduu hojjeta hojiin isaa waan baay'eedha waan ta'eef haala barbaadeen nama arguu danda'a irraan citee san irraa citee irratti maaliif irraa citee jedhee na lolee kan hin biyyaa beelee tokko sababuma gurbaa kanaatiin. Egaa yoo ilaalle yeroo itti qabsoon Oromoo sadarkaa itti aanutti ceedha yeroon ammaa kun keessumaa immoo dargaggoon biyya keessaa yeroo isaan akka malee socho'aa jiranidha. Haala kana keessatti wanti akkasii uumamuun balaa guddaa baatee deema jedheetan amana. Kanaaf wanti akkasii akka hin uumamneef gama uummata Oromootiin yookiin gama dhaabbilee siyaasaa Oromootiinis haa ta'u kanneen mirgaaf dimokiraasii biyya sanaatiif garaa qulqulluudhaaf falman gidduutti maaltu dhalachuu qaba maaltu ta'uu qaba. Egaa walumaa galatti hojii basaasummaa waa lama of keessaa qaba. Tokko iccitii kee eeggachuudha. Iccitii mooraa qabsoo Oromoo cimsanii eeggachuu barbaachisa. Kan lammaffaa iccitii mooraa diinaa luuxanii seenanii baasanii argachuudha. Lola goonu keessatti lola qawweetiif lola mormii hunda caalaa lolli guddaan lola odeeffannooti jechuudha. Lola iccitiidhaati jechuudha. Abbaan nuti mooraa wayyaaneeti iccitii irra caalaa akka beeknu taate humna xiqqaallee yoo qabne wayyaanee kuffisuu dandeenya. Wayyaaneen immoo mooraa keenya keessa iccitii yoo kan qabaatu taate haga nu beeynu haga waa'ee isii nu beeynu ol yoo isii waa'ee keenya kan beeynu taate immoo hamma feenes yoo nu jabaanne hamma feenes yoo isii irra yartuu taate nurra aanuu dandeessi jechuudha. Biyyoota xixiqqoon humna xixiqqaa qaban biyyoota gurguddoo yeroo itti odoo waraanaa hin seenin hiikachiisanii harkatti kennisan agarta. Sababa kanaaf uummanni keenya fi keessattuu mooraan qabsoo Oromoo rakkoon kun rakkoo har'aati miti. Rakkoo girmaa xurunaatiin eegalee miti. Rakkoon kun ergoo nuti ija banannee qabsoo bilisummaa Oromootti dhaggeeffachuu itti hirmaachuu eegallee kaafnee namni keenya kan miidhamu kanaani. Namni ani akka xiinxala kiyyaatti akka assessmentii kiyyaatitti wayyaaneen hangas marana jabaattee sofistikeeshinii qabaattee mooraa qabsoo Oromoo caccabsitee seentee basaastota isiitiin nama keenya keessaa waa argataa hin jirtu. Irra caalaa doongora mooraa keenya keessatti seenuun mallaqaan haa taatu doorsisaan haa taatu bifa adda addaatiin wal dhibbee mornoota jidduutti jiraatu haa taatu namuma nu keessa jirutu garagalee yeroo baay'ee garaa keenya banee isaanii agarsiisee nu miisisaa jira jechuudha. Kanaaf gama tokkoon iccitii mooraa keenya sirriitti eegu hoggaa wantoonni akkanaa dabal eejanti namoonni ta'anii dhufan kun argaman bifa bilchaataa ta'een tarkaanfii irra hin deebine fudhachuu barbaachisa. Sadarkaa hoggansaa irraa kaasee tarkaanfiin irratti fudhatamaa wal qixxaataa deemuu danda'uu qaba. Gara kaaniin immoo sirna san keessatti caasaa diriirfannee odeeffannoo argachuu danda'uu qabna. Bifa kanaan bifa miidiyaatiin waan hedduu hojjechaa jirtan. Sadarkaa qondaalonni mootummaa sanii amanuu danda'anitti keessa seentanii akkaataan itti odeeffannoo argachaa jirtan kuni sadarkaa warri qabsoo Oromoo keessatti hojii waraanaa haa taatu hojii paartii poolitikaadhaa hojjetan haa taatu caasaa akkasii diriirfatanii sirna san keessaa odeeffannoo babal'aa yoo argatan taate information advantage qabsoo Oromootiif jabaataa deema. Wayyaaneen arra guddoo fakkaatu tunis keessa isii babbannee waan laalluuf keessaa isii rukutuu waan dandeenyuuf laafifnee waliin ga'uu dandeenya gama lafaan kana hojjechuudha barbaachisaadha. Jawaar galatoom. Atillee galatoom. Egaan haalota akkasii duris mudataa turanii har'as mudachaatti jiru boris mudachuu malan. Basaastummaa gadi bu'aa fi kan saba tokko qofaa irratti fuulleffate olaantummaa murna tokkoon geggeeffamu mitiitii biyyooti akka Ameerikaa icciitii isaanii gurguddaan karaa Wikileeksiif Edward Snowdeniin otoo intarneetarraa faca'anii yeroof gaagaamni uumaman illee miidhaa jabaadha jedhan hin finne. Kanaaf akka sabaatti uummati Oromoos kanarraa dandammatee gara kutaa isa ittaanutti ce'u malaa jennee amanna. Kun sona miidiyaati. Torban sagantaa biraan walitti deebina hagasittu nama torbaniin waa taasisu.